Ashama harka fuunee qeerroo fi qarreen kan biyya keessaa kan biyya alaa ijoollee Oromoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenyi tiyyaa ta'uun irraa madditee isin hageettu isiniin jechaati. Warroonni YouTube chaanaalii Sukaarii Faaraa taatan YouTube kiyya subscribe like gochuudhaan maatii naaf ta'an isiniin jedha. Maatiin kiyya immoo irra deebiidha. Baga nagaan naftanii. Welcome isiniin jechaati. Har'a maal qabadheetiin dhufee wantootuma dudubbatamaa jiruu fi wantootuma sooshaal miidiyaa kana irra faallamee jira. Faallamee ture irraan waa tokko dubbachuu dhufeetiin jira. Haga dhumaatti nafaana turaan affeerraa kootii innis maaliidha artistii Shukurii Jamaalii fi artistii Kadir Martuu irratti maaltu deemamaa jira. Hawaan jedhurraa waa tokko dubbachuu dhufee. Kanaafiyyuu haga dhumaatti hordoftoota kiyyaa nafaana turaan affeerraa kootii itaan Suudaan artistii Shukurii Jamaal namni kamiyyuu weelluu ni hojjeta ni dalaga. Akkuma weelluu hojjechuu weelluu siyaasaa hojjechuunis jiru weelluu jaalalaatis hojjechuun ni jira. Kanaafiyyuu artistii keenya jaalatamaa fi kabajamaa kana sooshaal miidiyaa irra baasnee akkanatti salphisuu fi xiqqeessuu fi ilaalcha hin taane kennuufitu caala moo jabaa ofii abbaatu jabeeffataa gorfachuutu caala. Wanta toles ta'e wanta bades ta'e ofiif diinaa wal kenninaa jirra. Yaa Oromoo, yaa Qeerroo, yaa Qarree keessattuu daayispooraan biyya alaa. Keessattuu Aslii Mujaahid, Aslii Muhammad keessattuu warroonni kan akka Aslii fi fakkaattonni akka isaa uummata Oromoo xiqqeessuuf, uummata Oromoo gadi buusuuf, uummata Oromoo haamilee cabsuu fi haamilee namaa xiqquu malee Aslii wanti inni irratti dalagaa jiru takkatu hin jirtu. Wantoota jiru suura shamarran Afrikaa, suura shamarran Gaanaa kana fidee dhufee raawwateeti. Shamarran Oromoo jedha yeroo hunda tekstii isaa karaa Feesbuukii ta'ee, karaa viidiyoo ta'ee, karaa hundaanuu ta'ee Aslii ergan isa sooshaal miidiyaa kanarratti isa beeku irraa Aslii shamarran xiqqeessuu fi Aslii nama xiqqeessuu fi Aslii ganda namaa walitti buusuu fi kana hojjetu malee Aslii Oromoof dhiphatu hin agarre. Gaafin warra Dubaa hin jiru kan akka Abbaa Giddii, kan akka Nasir Aloole kanneen kana walitti buusuu fi arrabsuu fi uummata xiqqeessuu malee Asliin Oromoodhaaf gahee inni taphatu tokko hin jiru jechuudha guutumaan guututti. Kana ni beekna bareechinee hundi keenya. Kanaafuu yaa Oromoo Shukurii Jamaal sirba siyaasatis hin baasu jira. Hojjechaatuma jira, ittuma jira. Jaalalti immoo yoomiyyuu ni jira. Jaalalti jiraatadha yoomiyyuu hin dhabamu. Yeroo hunda isa bichaa miti bara. Hedduutu jira. Warroonni weelluu jaalalaas, weelluu siyaasaas dalagu hedduutu jira. Fuutanii tooni ajandaa nama godhatanii ajandaa waa hedduutu jira. Waa hedduu dalaguu qabanna. Waa hedduu dalagamuu qabas. Oromoo wanti inni itti jiruu fi wanti biyya keessatti taamaa jiruu fi wanti haala Oromoon amma irra jirtu waa hedduudha. Ganaa isin isa dhiistaniiti ganaa nama sabaaf sagalee ta'u. Bira hin dhaabattanii hin jajjabeessitanii fuutanii sirba jaalalaa weelluu jaalalaa hojjeta jettanii haamilee tuqxanii jechuudha. Haamilee hin tuqinaa. Deebisanii Kadir Martuu immoo jaalatamaadhas kabajamaadhas namni wallaales hin jiru Oromoodhaaf gahee guddaa taphate shoora guddaa taphate waa guddaa qabaa jechuudha Oromoo biraa. Har'as waa guddaa hojjete kalees waa guddaa hojjete jechuudha. Kadir Martuu namni wallaales hin jiru wanta inni Oromoodhaaf hin taaneefis hin jiru. Oromoodha jecha arramfame, Oromoodha jecha dhiittame, Oromoodha jecha biyya dhabe, Oromoodha jecha biyyaa dhabe, Oromoodha jecha maraataa jedhamee jechuudha. Kana namoonni beeka bareechee. Kanaafuu yaa Oromoo wal xiqqeessuu dhiisaati, gadi wal qabuu dhiisaati. Dhugaan jirtu tanumaati. Nama sabaaf sagalee ta'aa jiruu fi nama uummata kana gargaaraa jiru hin xiqqeessinaa. Haamilee hin tuqinaa. Ilumaayyuu bar namni waggaa tokko yoo waan gaarii dalagee baatii tokko immoo wanta hin taane dogongora yoo dalage kan waggaa tokko dalage sun gaarii sun hin mul'atu kan baatii takka dogongora dalage santu mul'ataa jechuudha. Yaa Oromootiyya isin jecha namaa qabattanii jecha nama takkaa qabattanii nama faana hin fiiginaa. Nama hin xiqqeessinaa. Weelluun weelluu sa'aatii eeggatee miti jechuu jirtan. Weelluun weelluu sa'aatii eeggatee miti jechuu jirtan. Weelluun siyaasaa sa'aatii haa eeggatu malee weelluun jaalalaa sa'aatii hin eeggatu. Jaalalti yeroo hunda ni jira. Osoo jaalalti uummata Oromoo gidduu jiraate Oromoon akkanattis dhumaa hin jiru. Jaalalti waan dhabameef isin immoo isa weelluu jaalalaa hojjete kanaan weelluu jaalalaa maaf hojjette jaalalti haa baddu jechuu jirtan moo maal jechuu jirtan? Weelluu hojjechuu waa biraa, saba gargaaruu waa biraa.
isa bichaa biti waa hedduu jira. Ummata hedduu jira. Yoo dubbiin takka karaa Kaayiroo baate achiin, yoo dubbiin takka karaa Suudii kaate achiin, yoo karaa Dubaayii kaate achiin. Dubbii ajandaa sooshaal miidiyaa kana irratti dubbii ajandaa barbaaddan. Nama xiqqeessuu barbaaddan. Ofii gadii nama godhuu barbaaddan. Kanaafuu wal xiqqeessuun haa haftu. Uummata biratti wal hin xiqqeessinaa, wal salphisinaa, gandaanillee gandi sun gowwaa, gandi sun akkasii, gandi sun gowwaa. Waan gandi sun gowwaa ta'eef sirba jaalalaa baase jettanii tooni sooshaal miidiyaa kanarra deemtanii tooni ofis xiqqeessitanii namas hin xiqqeessinaa. Namni nama xiqqeessu immoo ofiifis ni xiqqaata. Tokkoffaa irratti yeroo hunda asliin uummata xiqqeessu, uummata arrabsu, uummata gadi qabu abbaa giddiitiin yeroo sirba isaa of eegi jedhu san hojjetee ture waan jechaanii ture akkatti gadi qabaa ture argitan. Warri fakkaattonni isa jalaa deemtanii immoo itti cabsi jabaadhu baga goote baga jettan gettan immoo isin wajjumaa nuqilee taraa. Kanaafiyyuu artistii Oromoo kabajamaaf jaalatamaa kana xiqqeessuu fi gadi qabuu fi haamilee cabsuu gongumaayuu hin qabu jechuudha. Afaan ittiin haamilee cabsullee kaayyoo ittiin haamilee isaa tuqullee hin jiru. Ofii jeedaloo miti walaloo daqiiqaa 3 maaliif walaloo sakandii 3tu hin dubbisu asli yoo ta'e. Facebook irraa nama arrabsuu, live irraa nama arrabsuu, biyya namaa taa'ee nama xiqqeessuu fi artistii gadi qabu malee bu'aan inni Oromoof dalage shoora inni guddaa Oromoof taphate hin jirtu. Yeroo namni na dhukkuba jedhee bira dhaqe yeroo san namaaf sagalee ta'uu malee wanti inni uummata Oromoof waan guddaa dalagee tooni uummata gad xiqqeessee arrabsuuf hin jirtu jechuudha. Asliin guutumaan guututti. Kanaafiyyuu isa qofa miti. Fakkaattonni isaa isa jala yaatan immoo adabadhaa gadi taa'a. Isin hin milkooftu. Ilumaayyuu namni harree hin qabne farda namaatti nushee jedha Oromoon gaafa mammaaku. Namuma yeedaloo miti. Walaloo sakandii 3 dubbisuu hin dandeenyetu gadi baatanii weelluun sa'aatii hin eegganne weelluu yeroo qaba jettanii tooni uummata xiqqeessitan. Weelluun siyaasaa yeroo haa qabaatu malee weelluun jaalalaa yeroo hin qabu. Yeroo hunduma sirbamuus qabas. Ilaa osoo jaalalti jiraattee maa akkana taataniyyuu maa akkatti ajjeefamna maa akkatti xiqqeeffamnaayyuu osoo walii galtanii wayya qooda sooshaal miidiyaa irra kaattanii ittiin peejii guddifachuuf ittiin yuutuuba guddifachuuf olii gadi fiigdanii tooni suura namaatiif viidiyoo namaa qabatanii olii gadi fiigdan dhaxxanii keessan lakkoofsa walii qabdanii maaliif hojjettee maaliif sa'aatii gana gadhiistee maan jenne sabaaf sagalee maaf hin taane warra hidhaa suutii jiruuf warri jettan immoo taafii jiras uummata kee waan gargaarre warra karaan itti cufamee karaa dhabe jettan gargaaruu jiras hay uummata gargaaruu fi weelluu hojjechuun wal adda. Kanaafiyyuu warri jeedaloo sa'aatii takkallee miti. Sakandii 3 dubbisuu hin dandeenye hojjechuu hin dandeenye dhuftanii nama hin xiqqeessinaa. Namni nama xiqqeessu immoo ni xiqqaata. Kanaafiyyuu uummata Oromoo gadi hin qabinaa. Artistoota keenya haamilee hin tuqinaa. Karaa ittiin haamilee tuxxanillee hin qabdan afaan ittiin haamilee tuxxanillee hin qabdan osoo caaltanii osoo isaan madaaltaniillee haa ta'u isaan madaaltanii haga isaan geettanii sooshaal miidiyaa irra baatanii toonii peejii ofiitti guddifachuuf artistoota Oromoo jeeqatii jirtanii jechuudha. Kanaafiyyuu dhaamsi ani isinii qabu warroota akka aslii fi aslii kana warroota walaloo daqiiqaa miti sakandii takka sakandii 2 dubbisuu hin dandeenyetu warra nama arrabsuuf maqaa baasee fi jecha namaan jechuuf maqaa baasee fi ganda namaa xiqqeessuuf maqaa baasee fi warra shamarran Oromoo jedhee daayispooraa jedhee maqaa baasuu fi xiqqeesseef warroota kana malee wanti nama xiqqeessuuf karoorfatu hin jiru jechuudha. Kanaafiyyuu haga namaa kan hin genneetu nama xiqqeessuuf karoorfataa jechuudha. Uummata keeti, saba keeti, lammii keeti dhaqii gorsi. Iyya addeef taanaan itti dhiyaatta taanaan dhaqii gorsi. Ittiin dhiyaanne taanaan peejii kee guddifachuuf immoo ajandaa nama hin godhatin. Ajandaa mataa keetii uummaddu of danda'ii jiraadhu. Wanta kalaquu qabdu tokko, wanta uumuu qabdu tokko uumi hojjedhu dalagi. Of ta'i malee kabajamoota fi jaalatamtoota fi artistoota Oromoo xiqqeessuu fi gadi qabuu fi haamilee tuquu hin dandeettu jechuudha guutumaan guututti. Kanuma isiniin jedhaati haga dhuma viidiyoo kiyyaatti lafaana turaatti sabiskiraabii laayikii gochuu hin dagatinaa. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa ta'u. Baay'ee galatoomaa.